دوفي باتين بركة يا جي رمضانا قم جودان سمني قدما ندبانا باتي ربي نرقم ساتي بوسي قرآنا عمال ما سا ولا اللي نمت دقم بانا جي رحمن نظاما كسبايتو كنا دعاي جبه فني ورامل قاوتانا عالم إسلام هنداب نصر ديني كدنا ربين كنيا اولانا كدانو فدقه هو مولاه ربي شريكا كم ليس له باتين هندك الربين كيستي كبرمو ربي في قبري جتاو في رمضان نيقمو أجري ساتو تجادا كان كيسا قلبي فمو ما شاء الله تبارك الله إيجا وردتك يا ميشا وبلتي يوكا نردتك يا ماتي وفيتي سرپرايز دوتي كولا مال كبدت فيتي جربت كولا واحد دي شيء كده غلطي أكاسمس قميص يوكا قميص في شاربي واحد جت كده شبابي جرجرة ونما هو غيره فيديو كنا تقول انترا فيديو يومو لايك شير قلتين دقتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم نجا هجرت كني وبدين كي جالك موفي كبجمو أكم هيكم فياكي سني على من نسأنا مكي سندلقا في أمان فكادا نبرة بريدة الحمد لله اسم درس بريدة في أبدي كبا إيجا تيانسو والله لازم أدري تكرر نبيتين جرا مشابه مقالة ديمي سنين كدر أوردري بدي في جشة أهدو أدولا كيستو ufata ijoollee kophee garaagaraa ufata ijoollee walumaa galatti miidhagsuudhaan warri ordarii godhate baay'ee ture. Kanaan dura ordarii godhee ture dhadheemee fidee kanaaf hedduu takka dadhabee jechuudha. Kanaaf osoo isin dheeressu kallattiimaan gara viidiyootti isin dabarsa turtii gaarii waliin qabaadha. Viidiyoo kan hundi keessanuu laayikii gochuun dagatina warri haarawwatatan immoo sabskiraayib gochuudhaan maatii kiyya akka taatan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Warri jalqabarraa maatii kiyya taatan immoo ulfaadhaa galatoomaa isin jecha kallattiimaan gara viidiyootti deemnaa turtii gaarii. Egaa hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtan kana shiita kanneen jechuudha. Haga danda'e tokko fuudhee isinitti agarsiisa. Jalqabarra fuudhee agarsiisu jedhee lafatti waraabee ture garuu immoo kan namni hunduu waan fi barba'u ajajatu tokko laaluu barbaada waan ta'eef dirqama jechuudha. Jalqaba kophee kanarraa ka'a. Kophee kana kan markaa qabe kana isa kanatti naan jette isinii isa kana dhabee jechuudha. Argamu kopheen fuudha ajajaan dhufa gisee baay'ee kama biyya keessaa ta'ee ka sharaawwan jiru keessaa bareeda qalalli ka jedhe jechuudha. Ka amma isin jedhu kun 1800 ka duraa sun 1500 ka 600 balleeni jira jechuudha. Hordoftoota kiyya lakkoofsa 37 naan jette ay nama tokko naan jette ka 1800 san garuu tokko dhabee jennaan zarii meesaatitti fuudha jechuudha. Eegas immoo shaashii sadi naan jette jirti. Shaashii yeroo ammaa kana faashiniin kana ta'ee jira. Akkuma shaashii gurraacha san ta'ee bifaan dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kiyya kanaafuu bifa sadiitti fuudhee fi jira gurraacha diimaa fi piinkii qarshii 200 qofa jechuudha. Hordoftoota kiyya itti aansuun darbannoo firee sadi naan jette darbannoowwan kunneen ka 1800 illee jira kan inuma ta'ee qumatiin isaa ka babal'aa jechuudha. Kuni ka jiddu galeessaati. Tanaan dura ani fi kiyya isuma kanniin ka 1800 gurguraa tureni jira jechuudha. Maaliif ajajaan mursiisa waan ta'eef akka fedha keessaniitti ka 1500 illee ka 1800 illee mursiisuu danda'a. Kun amma ka baay'ee diqqaa 1800 tokkoon isaa miti. Ka 1800 illee miti jiddu galeessaa 1500 hodhaa hojii 1550 jechuudha. Hordoftoota kiyya firee sadi naan jette hedduu bareeda. Magaalaa kana laala diizaayiniin isaa layyatti ka jedhe ka baratamee miti jechuudha. Baay'ee bareeda. Shaarbiin isaa illee bal'aadha. Kun akkuma argitan kana jira. Hedduu takka namatti tola. Shaarbii isaa obarluutii goosee irra caafin isaa kayyaane diriyaa isaa immoo hodhisiiseeti jira. Qarshii 1550 jechuudha. Hodhaa harkaa wajjin maamilli tiyya ofiisiiti ka qarshii 1500 naa godhi firee sadi naan jette jechuudha. Kanaaf fedhiisitti irratti hundaa'uudhaan ka 1500 firee sadi godhee fi jira. Inni kunillee 1800 illee jira jechuudha. Hordoftoota keessaa isaa yoo bal'isanii murani kun jiddu galeessa maashaallah hedduu bareeda. Diriyaawwan kanneen biratti ni beektanii yeroo baay'ee ni fida jechuudha. Tanaan duras waan jirurraa babbareeda. Kunillee isuma
diizaayinii garaagaraatiin godheef jechuudha. Sadiinuu ayinaa tokko godhurra diizaayinii garaagaraatiin wal keessa makee godheef jira. Sanuma gatiin tokkuma jechuudha. Kanaaf namoonni iidaaf maatii keessanii barbaadan heeloo jettanii ordarii godhachuu dandeettanii shiitaaf shaarbillee barbaadan shiita duwwallee barbaadan obboleettiin tiyatuun shiita duwwallee qabdi. Akkuma argitan darbannoo kanneenis qabdi. Shurraabii hawwatan biraa qabdi. Darbannoon sadaffaa isa kana darbannoo kana namni hunduu ni beeka. Baadiyaa kamittuu ka uffatame jechuudha. Huccuu baay'ee tankaarraa ta'edha. Kuno isa kanallee caafii isallee obboluutti goosee diriyaa isallee hodhisee jira jechuudha. Isa sadiin kana inni biraa immoo shiitaaf shaarbii gogoraa wajjin kana bira jiru qarshii 300 fakkeenyaaf akkanatti shaarbii isaa wajjin diriyaa wajjin gogoraa isaa wajjin dhiifama 3500 itti aansuun immoo qamisiiwwan kanneen biratti ordarii godhattee jirti. Qamisiiwwan kun lamaan isaa aynaa tokko ka sadaffaa kun diqqoo kaawwan irra gatiin isaa lashii jechuudha. Hijaaba qaba sadiinu inni amma kun harka qabu kun 3000 hijaaba isaa wajjin hedduu bareeda. Saayiziin isaa nama kamittuu ni ta'a. Qulfiidha. Qulfii kana barbaadan battanii akka gaawonni fayyadamuu dandeettanii hidhaa duddarraa qaba. Maashaallah kun jalli isaa bal'aadha jechuudha. Yoo uffatamu baay'ee takka bareeda. Sanyii kanneen keessaa akkuma Finfinnee irraa fidee nuuf kiyyaa tokko fayyadamee ture bulee wayii baay'ee namatti tola jechuudha. Hidhannaa qaba. Kun qarshii 3000 ka ammaa kunniin kana nama fayyadame isiniin jedhu kun tooraan ol fuudhe sanneen keessaa inni 3500 shaarbii wajjin diqqoo wal tara. Tokko qofaatu achi keessa adda usilipsi firee afurnaan jette 350 firee afurii bitee fi jira. Kun halluu garaagaraa halluu argeen bitee jira 350 jechuudha. Usilipsiin gaggabaabduu takkii yoo barbaadan isin kannas isin garuu hawwataan taatu. Itti aansuun immoo shurraabii kana shurraabiin kun qarshii 1200 ta'ee jira. 800 900 ture. Akkana inni biraa immoo shurraabii na biratti beekama. Shurraabii tana amma namni baay'een ajajanii dhabee jira jechuudha. Kan na bira akka jiru firee lamaan kana hafee ture ordarii godhattee jechuudha. Obboleettiin tiyyaa ijoolleen baay'een keessaan gaafatanii turanii kanatti ni dhabee ka biraatiin isinii ordarii godhachuudha. Namoonni barbaadan namoonni immoo tana dubbistanillee isinii gaafadha isiniin jedhe hadha gizee meeshaa kaawwan fiduu ajajuu deemee shurraabiin kunneen ni dhabame. Meeshaan tokko bareeda ta'ee gizee dhufutti deebi'amee gizee laallamu hin argamu. Kuni yeroo dheeraaf na bira ni jiraatu jechuudha. Nuuf kiyyaa galchee baay'isee yeroo sanitti maashaallah hedduu takka namatti tolte waan ta'eef kiisii qabdii lallaaftuu wayiiti furdoolle jechuudha. Hordoftoota kiyya shaamiziin gariin kayaa'ee sirriitti nama jibbisuu jira. Dunniin akkasitti yaatu miti shurraabii bareeda wayiiti. Qarshii 2500 qofa gatiin isillee bareeda. Shurraabii yeroo ammaa 3500 akkasii. Tuni garuu maashaallaadha. Kuno ammaan tana fixee jira jechuudha. Isii tana hedduu namatti tolti gizee uffatamtu qarshii 2500 isiniin jedhee jira. Lallaaftuudha. Qulfii qabdii akkuma argaa jirtan kana fakkaata. Kanaaf namoonni baay'een keessan na gaafataa jirtan amma kana bira jiru yoo ta'e kana bira jiruudha. Kabadee bituu ta'e ka jiru keessa bareeda isinii bita. Murteessaan isin jechuudha. Maallaqa keessan ka gatii lashii barbaadanii ka jiddu galeessaa barbaadanii ka widdii barbaadanii akkasii. Inni biraa immoo shaarbii firee afurnaan jettee jira kan morma jala darbatan shaarbiiwwan lamaan tun hedduu takka namatti tolti lallaaftu wayiiti. Kun ana bira ofuma kiyya bira jirti turte isii tanallee fayyadamee argeera baay'ee natti tolti laaftu wayiiti. Kun bal'olleedha. Morma jallee buufatuuf hin taati hedduu lallaaftuudha. Tanatti firee lama godhee fi qarshii 600 qofa. Hedduu bareeddi silvarii fi piinkillee miti bittaa kalarii. Inni lammaffaa immoo firee lama immoo kanatti godhee fi inni garmalee laafaa miti garuu bal'aadha. Inni illee uffataan ta'a gadillee nama gayaa barbaadan morma jallee darbatuu danda'anii jechuudha. Kan kun isa kanallee firee lama godhee fi jira. Maashaallah tabaarakallaa. Meeshaan obboleettii tiyyaa hedduudha. Hedduu naaf galatoomuu ulfaadhuun jaanii na biraa dhuftee ordarii godhachuu kan keeti hundi keessanii warra waan biraa bitattan viidiyoo kee laayikii sheer gootan galatoomaa isin jaaladha isin kabaja isin jecha shiitii firee afurnaan jettee isa tana shiitii kiyya gizee warra ramaatii keessanii ergitan itti dheerata akka malee ni beeka hangizee galchuu meetira 3 walakkatti galchee hedduu isaanii jechuudha. Maaliif gizee san baay'ee tiktok irra gurguraa waan ture gara Finfinnee fa'aa gizee ergu namni baay'een jechuun warra mana taa'ee ajjatu warroota qaama furdaatti na fakkaate 3 walakkaa mursiisee kuni miidhaa hin qabu garuu garmalee dheeraadha yoo barbaadamaa ta'e irraa mursiisuun ni danda'ama jechuudha. Luka jalaan eegee miicaniin booda dheeratuun isaa badooma hin qabu yoo gabaabbatee badooma qaba malee isiitiin ammoo akkanatti 900 qofaa shiitiif shaarbii wajjin 900 shiitiiwwan qarshii 500. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata
hundi keessan urna dhageeffataa turtan ulfaadhaa galatoomaa laayikii gochuu hin dagatinaa namoonni warra barbaadan karaa wasaappiitiin heeloo jedha lakkoofsi kee kun gara dhumaatti irra isinii kaaya ulfaadhaa galatoomaa halkan keerii isiniif haa ta'u karaa wasaappiitiin heeloo jechuu hin dagatinaa shiita garagaraa diryaa namoonni barbaadan meeshaa mana keessaa isin jecha viidiyoon kiyya goolabameeti jira viidiyoo biraatiin inshaallaa yeroo dhiyoo walitti deebina hangasitti bakkuma jirtanitti yeroo gaarii keessanaa turaa baay'ee